Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akim nagaa fayyaadha baga nagaan dhuftan karaa miidiyaa khiyyaa. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessatti hidhamte. Hidhaa osoo hin ta'in taallayyaa keessa jirtu qonnee baasuudha. Akka ilmoo amata 5 dhiyoon tana kan makiinaa qabu makiinaadhaan dhufee akkasitti qotanii baasanitti qonnee baasu jiru. Sagaleen amma taa'aa jiru tun akkas jeetii yaadan akka fayyadde. Warreen shaaneelaa kaa'atanii yookiin qaxalayaa baladiyyaa tana kaa'atanii ala ta'isanii sagalee uummata keenyaa ta'uu jirtan xalayaa tana waan kaa'atanii beekuu qabdan. Tokkoffaa irratti kaayyoon isii tana kaa'atanii bakka kaayyoo manni keessan hidhaa jiru san hidhaa keessa isinii bahuuf. Garuu uummanni keessa yoo isinii bahuu baatee kaayyoon teessan galma hin geenye jechuudha. Miikaa gurraacha kaa'achuun miikaa gurraacha hanga inni gartee uummanni keenya achi keessaa bahutti sagalee ta'uufiin dirqamaan isiniin gama kiyyaan. Akkasuma lammiin teenya tan Suudi Arabiyaa keessaa tun guyyaarraan guyyatti gizeerraa gizeetti rakkataa jira. Nuti sagalee ta'uufiin kun namoota abdii kutatanii mukiin ifin ajjeesaa filmaata ajjeechaadhaa kan filate arraan tana jechuun sagalee teessan tana yoo dhaguu taate abdii ifitti horee jechuun lammiin qabaa aniin kun lammiin qabaa lammiin tiyya sagalee naa taatii niin baajee yoo du'uus du'e jechuun osuma lubbumaa keessaa ba'a malee ifin fannisu. Amma warreen iffannisaa jiru kun warreen abdii kute jechuudha. Ijoolleen teenya tamanee yaa keessaa kana dhageeffataa jirtan taate nuti isiniif iyyaa jirraa garuu iffannisuun dogongoraa ifin fannisinaan jira. Akkasuma warreen gartee karaan Suudi Arabiyaadhaa yaa'aa jiran biyyarraa kaanii Somaalee keessaa akkatti Yamaniin rakkootan hunda baachaa dhufu jiran akka Suudii yaaneen jira. Maaliif Suudii tana gizee dhufnu isaan nu dalaganiiti nu isaanii dalayna nu isaanii dalaga jechuun. Ban nuti ilmaan isaanii xixiqqishaa kana guddisanii nutiin kun ilmaan xixiqqishaa Suudi Arabiyaa kana dhalaan teenyaas ilmaan xixiqqaa kanarraa huccuu michi nutis madiraa dalaynaaf jechuudha. Isaan ummee tanaatan jidduu nutiin kun maal irraa balleessinee dabar silaa gartee akkasumaan nuti maal irraa balleessinee kan roorroo kanaatan nurra gaggeessanii jechuu dandeessan. Nuti nama isaaniif kuulii dalagu jiru. Nu jibbanii jiran garuu immoo warri biyyaa akkan dhufneen jira. Asumarratti uummata keenya warra gizee rafu balaataa warra gizee uffatu xaliyaa warra gizee nyaatu khubzii takkaa warra gizee dubbatu iitichoo ummata kanaaf sagalee haa taanuun sininjaa sirritti osoon hin ajandaa biraa jidduun neeyneetti hanqa ummanni keenya farmaata harkatutti akkuma ammaa kanatti sagalee ta'uu fi qabnaadha. Hotoo atilleen guyyaa lammii keetii akka boolla kana keessa jiru bakki teessin jirtu. Asumaamee suuraa kana haa daawwannu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan tiyya kabajamoo fi jaallatamoo lammiiwwan keenya Oromoo bakka jirtanitti sagalee keenya sheer nu godhaa isiniin jenna. Bakki itti argamnu mana hidhaa Tariiquu Alkarjii keessatti maanguddoonni keenya dhibeedhaan nu harkatti dararamutti jiru. Namni dhufeetiin imbaansiin dhufee nu gaafatus hin jiru. Rakkina guddatu nu qunnameetiin jira. Dafaa gara qaamni ilaallatutti nu iyyadhaa daddafaa nu dhaqqabaa isiniin jenna obboleeyyan keenya. Nuti asitti nama sagalee nu ta'uu fi nama rakkina dhibamaa kenna nu yaaluu hin qabnu. Mana hidhaa nuti keessa jiru kana keessatti maanguddoo kennaa kan hanga umrii gurguddaa as keessa dararamu jiru. Sheekotootiin kennas as keessa salphachuu jiru. Ijoolleen teenya waggaa 18tti as keessatti dararamutti jira. Ammas namoota dhukkuba sammuu qabutu as keessa jira. Namoota maraatetu jira. Namoota dhibeen dararamee du'arra jirutu jira. As keessatti hiraaraa fi hammeenya hedduutu jira. Kanaafuu sagalee kan utaataan kabaja. Jalatoomaadha warreen
warreen arras sagalee taatanii hedduu takkaan isin galatoomfadha. Ummata keenya Saudi Arabiyaa bira dhaabbachuu qabna jettanii sagalee akkatti taataniif hedduu takka galatoomaa isin jenna. Hanga furmaata as keessaatti bahan arkatanii numa iyyine jechuudha. Adda fufuu adda dhaabbatu hin qabnu. Mee suuraa kana daawwadhaa. Warreen sagalee ummata keenya artistiin artistummaatti isaan nam ustaanni ustaazatti nam ustaanni deemee dawaa himuudhaa kanatti Itoophiyaa keessa dawaa ummata keenya akka Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa kan keessaa bahan kan himu yoo kataa taate malee kan dawaa himulleen akka hiyyatti ishoo akkasiin jaa hedduu nama qeequun feernu. Ummata keenya kanaaf haa iyyinuun isin ja'a qara miidiyaa biyyaa kanaan dhuftanii na daawwachuu keessaniif galatoomaadha. Sheer godhaadha bakka hundatti. Ummata keenya kanaaf haa iyyinuun isin ja'a. Iyyuu bichi miti warri biyyarraa illeen akka nutti as iyyaane ja'a. Wallaahi warri biyyarraa akka nutti as iyyaane guyyaan lammii keetii akka ministeera fisaa hootu seenuumeetilleen miidiyaa kana mee waliin haa daawwannu. Ijoollee Saudi Arabiyaatiif sagalee ta'uudhaaf nama hedduudha dhufee murteessi murtii kee haajaa rabbi baasa. Ol ilaallaan samiidhaa samiin ni fagaata. Gad ilaallaan dacheedhaa dacheen ni jabaata. Dachee biyya ormaa isheen dhiyoo jirra. Haala godheen ansi roocitoo si fudheen ajjee koolixa si fudheen sarboo koolixa.